maal goota barbaadi baasiga bakka jiru baas eega kayloonu Ameerikaa taa'ee golcha dhengee baasuu dandee ati OBN biyya keessa jirtu maala baateeti goota baasi bakka jiru mana abbaanoo masara OBN baasi akkanatti akaakwaaf osoo hin agaanuti kunoo nuti kana keelloo miidiyaan Ameerikaa jiru eegaa wagganaa shadeedhaa baasee dubbisuu dandee ati ka biyya keessa jiru barbaadi baasiga maala baateeti nu goteeree yookaan madina masara OBN maal dalayda teessee baasi bakka jiru fidi ummataaf haasawaa guutuu dhageessisi OBN qabsoo jechuun tanaga haqa jechuunis tana ay OBN mootummaatii yaatiin tuquu injiru nu bira nuti mootummaatii ya ummata anna biratti mootummaan ummatanaaf haqa dalayda siin farsa hatta siin saaxila ustaa siin hima akkuma OBN kana eega keelloo miidiyaan biyya alaatii isa dubbisu dande ati ka biyya keessa V18 deemtu hogganaan OBN maal naa gootaati madina masaraalin maal baakeetiin naa goota V18 dhaan magaalaa keessaatti naa deemtu tun maal naa godhaan baasi deemiti maal dalayda moo atis jaraa hojii jirta baasi deemi dem basi gollicha dengeedha basi dubbisi parsantii sa 75 narraa dhokate jechuun jira gollichi dengeedha parsantii narraa dhokate jechuudha OBN biyya keessa jirtu faanaan biyya keessa jirtu ETV biyya keessa jirtu media prime media hundi biyya keessa jirtan barbaada baasa ummata dhageessisa ustani biyya keessa taa'uun keessan mindinoo mitaqmananya baasa mali Ameerikaa jiru dubbisu jiraabi ati ka Oromiyaa keessa jirtu akkami barbaadeen baasne bakka baasiga yoo baasuun dandeenye bu'ii bakka sanirraa ka baasuu danda'urraa taa'u waay wuraan waay sira gabaabtu ka daleen ummataaf ushururellam V8 qabatanii magaalaa keessa viif jechaa ooluun hin dalaytu dalayda dalagi ummataaf buuta bu'ii dalagu endante ka dalagu taarufu qarxaan abbaan dhaaleen jirtu oroo abbaan tokko fudhateen jirtu namu folqita karra dandeetti dabree gollicha baasee haasoysisee ummata dhiyeessu daay bay yookaan keessa ushururun hin jirtu ka qabsooyin ummata keenyaaf keelloo miidiyaan Ameerikaa taa'ee haasoysisu ati OBN as keessa teessee maal nu goota nuti madina masaraalena baasi gellicha dengeedha haasaysis fidi ummataaf dhugaa qabsoo jechuun tanaga usteetuma waan hin jirre asii dabarsaa nutti nooliinis hin jechuu barbaanna jechuu OBNnis dalagaa warri miidiyaa biyya keessa jirtan eega himateenni eeganni dhaammate haqaaf qabsaa'u jirra eega jenne haqni haquma bakka nutiif ganamaan seente galgala seente dalagaa dantaate we don't care dalagaa sirri dalayda dalagi hin dalaydu warra dalaguuf hiiqirra OBN keelloo miidiyaan achi taa'ee zoonii kibbaatti jala golcha dengeedhaa dubbis ati finfinnee fi adaamaa naa teessee maal naa godhu jirtaati what maal naa godhu jirtaati miliyeena meeqa maallaqni meeqa isinirra dhangalee mindin noo masara maali dem barbaada gollicha dengeedhaa feetu miilaan dhaqi feetu miidiyaan dhaqi feetu waan feeten dhaqi haasawni inni narraa murame je'ee ummatatti himatee nu bira ga'e kun OBN miidiyaan guurtee fiddee ummataaf nu dhageessisu qabda dhaamsa keenya kun dhiisuu hin dhageessisu yennaan sirra bobba'utan hoggansa OBN hunda ushururu ellamtan irratti ka qabsooynu ummataaf ka qabsooynu dhugaafi ka qabsooynu aangoo nama jala qabuufi miti bakka abbaan itti haqaa ka V18 deemuu qabu V18 haa deemuu malee V18 deemaa hujii dalaguu yoo hin dandeenye sababni ati V18 deemtu hin jiru bu'i
خفيتي دان دلقو دندو خفيتي دان ديمي هجتشو دندو إرتابه في أوبين ماج بربر يلم أمدي قفا نغرسيسا أولو ندلائدو مدى برنوتا جارمي قفا نغرسيسا أولو ندلائدو information adu gakham mata kaysa jiru khawman nitiku kam bakka jiru barbadani fiddani bastani ummata satilu dirqama kaysani sansur wanni yettantana samitolla indaleedutu ay sarab dema gollicha denge barbada fida ummata dhagaysisa OBN من أبانو مسراو زنابون مال باقيتي دليدا في دان ديمته مالو دليدا نوتي من دنو مسراو مالو دليدا نوتي يو حقا متا خدوخته باسون تدني يو دغاشنه دا مني برباد متا دغيسون تدني يو جبوشنه دلغو جرتو متا دغيسون تدني Yo shirashane dalegu jirtu ummata dhageessisuun dandeenye atu media shaneeti jechuudha media Oromooti miti media mootummaati miti jechuudha do your work zinabu hojjedhu hojite gadhiisi yookaan resign godhi namni hojjetutti haa dabru qalaada sii kannamtee miti ooruuteetii miti wanni ati achirra teessuuf hin jiru haqa ummataa kakeelloo miidiyaan Ameerikaa taa'ee dhageessisu ati as keessa naa teessee yoo dhageessisuu hin dandeenye maal naa gootaati miidiyaarra naa teessee hoogganaa taate keenya gutees akkanatti tiimnaa jechuun nuti haqabsooynu ummata keenyaafi haqabsooynu saba keenyaafi wanni asirraa galgaluu nuti iyyinuuf OBN dalagaa dalagutti hin jirtuuf iyyuu jirraar nuti middaatti nyaatta V18 deemta bakka feetetti farramtee jiraatta akka feete sossoosta dalagaa dalagutti hin jirtuuf asii iyyina malee maaltu asii nu iyyisiisa nuti on hangawaa mootummaatti baru hangawaa mootummaa asirraa akkanatti iyyuu ni jiraa Lechallo saba keenya qabnaaf iyyinaa bara sirra irrina isinum tanguutu jirra bara sirra bati isinitti jirtan ummatarra dandamuuf asirra dalayna arnuti dhugaan kanaa jechu ushururu yeellam tanarratti abbaa feete taanaan haqa keetiin dalayda haqaan hattuun aangoo qabattee diinaa hojii dalaydu tamuu taanaan abaddan barana abaddan aangoo irratti ittiin fuftu abaddan Oromoo gowwoomsuu hin dandeessu hattuudha aangoo irraa bu'isi hin jenna jechuu nuti walin dhiisnu tanarratti walin gadi baana jechuu bacirrash abaddan biyya keessa teenye isin ariine isiniine mana murtii isin dhaabne ummata keenya injifachiisne qabsoo ce'umsaa tabadhaadhinaa tana dhugoomsine Itoophiyaa moohatte lalisne Itoophiyaa keessatti abbaa taanee jiraanna malee gadi galoon kara lama taphattu ka jaakkeeta lama uffatu ka diinaa hojii dalaydu qabsoo sabaa tana gowwoomsuu irratti qabsoo sabaa tana hongeessuu irratti bakkayyuu keessa V18 sossootee hojjechuu tasuma calin jennu reefka obboleeyyan keenya dhiiga obboleeyyan keenya qabsoo obboleeyyan keenya qabsoo qeerroodhaa qabsoo uummata Oromoo ta'aangoo tanatti uummata kana fiddeetu nu dhagama walitti hin dhiisnu jechuu tasuma walin barree jechuu nuti akkuma diina arrabsinutti nu keessa hattuun jiraannaan hattuu jennaan jechuu nuti hin dhiisnu tanaaf qabsooyna tanaaf wareegama kafalu jirra wanni nuti barbaannu taaddaan jirtu moohachuu ummata keenyaa barbaanna injifachuu ummata keenyaa barbaanna kailloo miidiyaan Ameerikaa taa'ee gollicha deengaa dubbisuu danda'e maal abbaa keetiin naa goota OBN as teessooti zinaabu min abbaanoo misaraallinya as naa teesseeti maal naa goota as teessee OBN irra naa teessee maal naa gootaati waldi sunteenyu jechu walumadi sunteenyu jaakkeeta lama uffatanii mootummaa kana keessatti sosoowuun hojjechuun
tasuma danda'u hattuun malaamaltummaadhaan tacubamte kan kara lama taphattu kan saba kana hongeessituu barbaadu tasuma wal dhiisuun ta'e akkaan irra zinaabuu kaaseetti takka wal kaasuu ta'e jechuun hunda keessanu waliin barree jechuun nun barree jechuudha gus.